Naganya dursu kan jirtan kan yung tatrawa tatrawa media network du jogu ya kanaf ko banede hande sanat temnan Muhammad Fantalitim. Gurale Oromia dadda keessatti ajjeechanumnoonni mootummaa namoota nagaa irratti raawwatan ammaachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Dagameetti waraanni mootummaa manguddoo kabajamoo obbo Dhufeeraa Addunyaa jedhaman hagayya 2022 waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jechuun rasaasatti roobsanii akka ajjeesan maddeen keenya himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa Aanaa Manasibuu gandaa Omboshaa Yesuus jedhamu keessattis dargaggoota maqaan isaanii ibsaa malaakuu gurree oliiqaa jedhaman dabalatee kanneen ammaaf maqaan isaanii addan baane badii tokko malee mana maatii isaaniitii fuudhamuun rasaasan ajjeefamuutu himame. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Ammayyaa magaalaa Gindoottis dargaggoo nagayaa Tafarraa Mi'eessaa jedhamu mana maatii isaa keessaa fuudhuun ija maatii duratti rasaasan ajjeesuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwork garsirraa odeeffatamanii jiru. Oromiyaa bakka adda addaatti ajjeechan suukanneessan humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamu hammaateetti fufuus OMN odeeffateera. Wallagga Lixaa Aanaa Qondaalaatti humnoonni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun manneen jiraattotaa gubuu fi misoomawwan bu'uuraa barbadeessaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Aanaa Beegii fi Qondaalaa keessatti torban lamaas rakkoo ulfaatan humnoota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaachaa dhufuu jiraattonni himanii jiru. Aanaa Qondaalaatti lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti deemaa jiruun injifatamuu isaatti mufachuun humni mootummaa hawaasa nagaa irratti haaloo baachaa jira jedhu jiraattonni. Ganda baadiyyaa Aanaa Qondaalaa keessa tokko kan ta'e ganda Giinii Gaabbaa jedhamu keessatti hagayya 21/2022 jechuunis guyyaan deeggaddaa manneen baabura midhaanii mandara tokko keessa jiran guutuutti waraana bilisummaa Oromoof midhaan kennitu jedhamuun barbadeeffamuu jiraattonni himanii jiru. Suuqileen manneen nyaataa fi daldala adda addaa akkasumas konkolaattonni geejjibaa qabeenyummaan isaanii kan namoota dhuunfaa ta'an humnoota mootummaatiin saamamaa jiraachuus maddeen OMN itti himanii jiru. Duula babal'ifannaa lafaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa gama daangaa Boosatii fi Fantaallee geggeessaa jiru hordofee lafti aanaalee lamaanii hedduun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan fudhatamuu jiraattonni himan. Jecha torbee darbe Aanaa Boosatitti raawwatame hordofuun humnoonni mootummaa isintu badii qaba jechuun hawaasa nagaa dararaa jiraachuus maddeen Boosatirraa yaadanuuf kennan ibsanii jiru. Hojjetaan mootummaa maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne tokko mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo gama daangaa Boosatii fi Fantaallee deemaa jiru maaliif akka salphisee ilaaluu naaf hin galu jedha. Kanaan dura bitootessa bara 2022 keessa humnoonni hidhatan kan mootummaan naannoo Amaaraa bobbaase milishoota naannoo Oromiyaa lakkoofsa 26 ta'an lafa qabiyyeen isii tan aanaa Fantaallee taate irratti ajjeesuu yaadachiisuun akka waan tarkaanfiin seeraa fudhatamuuf jirutti wacanii callisan jedha. Har'a immoo hawaasni lafa isaarraa buqqa'eeyyuu hordofamee walakkeessa lafa isaa qe'ee isaa irratti humnoota hidhataniin du'aa buqqifamaa jira waan ta'eef kun waan salphatti ilaalamu miti jedha. Kaayyoon bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii geessuu fi daandii guddicha Adaamaa fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisu to'achuu akkasumas jiraattonni irra deddeebiin ni himu. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa naannoo Oromiyaa murtee mootummaan daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Finfinnee jechuun tibbana murteesse cimsanii akka morman himan. Kutaalee hawaasaa magaalota Laga Xaafuu, Laga Daadhii, Hoolotaa, Bishooftuu fi Adaamaatti OMN fi yaada kennan mootummaan murtii akka malee murteessee jedhan. Daangaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Finfinnee bu'uura seera fi heeraa akkasumas bu'aalee qorannoo mootummaan qorannoon argadhe jedheetiin ta'uu akka qabu eeranii kanaan ala murtiin maal na dhibdee murtaa'u fudhatama akka hin qabaanne dubbatanii jiru. Murtii ammaatiin mootummaan heera fi seera cabsee jira qorannoo qoradhe jedhe cinatti dhiisee seera dhabdummaa jajjabeessee jedhanii jiru. Haqni Oromoon Finfinnee irratti qabu galuu qabam. Abbummaan Oromoos mirkanaa'ee sana booddee daangaa bulchiinsaa seeraan daangessuun akka barbaachisu kutaaleen hawaasaa kunneen himanii jiru. Godina Baalee Bahaatti dhibee gifiraa mudatee yoo xiqqaate lubbuun namoota 5 dabruu fi 348 kan ta'an irratti ammoo dhibeen kun mul'achuun ibsame. BBC waajjira fayyaa godinichaa odeeffachuu akka gabaasetti sababa hongee fi hanqina midhaan nyaataa hamaa uummata mudateen dhibeen kun lubbuu namoota 5 galaafachuun dhibboota irratti argame. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baalee Bahaa obbo Xilahuun Takkaa akka jedhanitti dhibeen gifiraa aanaalee godinichaa 4 jechuun Sawweenaa, Raayituu, Gololchaa fi Laga Hidhaa keessatti gandoota 23 keessatti argame. Akka qondaalli kun jedhutti dhibeen kun aanaa Laga Hidhaa fi aanaa Gololchaatti to'atamaa kan jiru yommuu ta'u aanaalee Sawweenaa fi Raayituu keessatti babal'ataa jira.
Godina Harargee Bahaa Fadis dabalatee aanota gara gammoojjii jiran kanneen hongeen hubaman hedduu keessatti uummanni rakkoo beelaaf saaxilamaa jiru ammas haala hammaataa keessa jiraachuun himame. Aanaalee akka Malkaa Balloo, Mayyoo Muluqqee, Cinaaksan, Qumbii, Miidhagaa Tolaa, Gaara Mulataa fi Gola Odaafaa keessatti rakkoon beelaa lubbuu beeyladootaa hedduu galaafachuun hanga gaagama lubbuu namaatti ce'uu gabaasaa turre. Haalli kun yeroo ammas itti fufuun aanaa Fadis saraddoota fi gandoota hunda keessatti hawaasni durumaanuu rakkoo bishaan dhugaatii qabu sababa hongeen dheeratee roobni dhabameef daran rakkoo beelaaf dheebuun dararamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Uummanni rakkoo beelaa dheebuun gidirfamaa jiran kun gama mootummaatiin gargaarsa argachaa kan hin jirre ta'uu himanii uummata bal'aa fi qaama dhimma ilaalu hundarraahuu dirmannaa akka barbaadan dhaammatan. Oduu ijoo keenya xumuraatiin gaanfa Afrikaatti namoonni balaa beelaa hamaaf saaxilaman miiliyoona 22 gahuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Biyyoota gaanfa Afrikaa balaa hongeetiin rukutaman jechuun Keeniyaa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti namoonni rakkoo beelaa hamaaf saaxilaman miiliyoona 22 gahuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa ibse. Dhaabbatichi waqtii rooba afur walitti aansee biyyoota sadeen keessatti bakkeewwan tokko tokko osoo roobiin darbuu isaatiin beeyladoonni miiliyoona lakkaa'aman dhumanii jiru. Midhaan badee jira, namoonni miiliyoona tokko ammoo qe'eerraa buqqanii jiru jedhe. Daayirektarri olaanaan sagantaa nyaata addunyaa Deevid Beezlii rakkoon hongee kun furmaata arganne hawaasni addunyaa uummata gaanfa Afrikaa balaa beelaa hamaaf saaxilamaniif dirmannaa taasisuu qabu jedhan. Egaa daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon guyyaa kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaataa bal'ina oduu keenya galgala oduu dilee keessa argattu hangasti qophiiwwan OMN hafa wajjin turtii gaarii.